No. Yoo of guyyoomsuudhaaf baanne baay'ee magariidha. Waaqayyo akka namaa namatti hin faradu, erguma namatti hin faradu. Garuu maal jedha beektaa macaafni qulqulluun? Guyyaa firdii sanatti ija jabinaa akka argannuu fi jireenya gooftaa Yesuus jiraatee darbee jiraachuutu nurra jiraataa jira. Guyyaa firdii sana jala ba'uudhaaf maal gochuu qabda beektaa? Jireenya waliin makaa jiraatu utuu hin taane, jireenya walii gadhaa jiraatu utuu hin taane, takka faarfachaa takka sirbaa jiraatu utuu hin taane, jireenya gooftaa Yesuus jiraatee darbee sana jiraatteetu guyyaa firdii sanaaf ija jabinaa argatta. Malee hin jiru. Akkasitti walii gadhaa jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos hin jiraanne jiraachaa sooshaal miidiyaa irratti namoota baay'eedhaaf gufuu ta'a. Akka barbaadde sirbaa akka barbaadde immoo waldaas dhaqaa. Waldaa keessa dhaabbadhu afaan haaraasee waan barbaadde godhi. Sooshaal miidiyaa irratti immoo jabinaan baatee sirbaa. Guyyaa firdii sanatti ija jabinaan argadha nam fayyi jettee yaadda taanaan of gowwoomsaarta. Sagalee Waaqayyootu akkas jedha. Namni guyyaa firdii sanatti ija jabinaan dhaabbachuu danda'u nama jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos jiraatee darbeedha jedha. Macaafa qulqulluutu akkas jedha. Yoo of gowwoomsuudhaaf baanne gaariidha. Namni sitti faradee dhiisee inni faayidaan qabu. Fuula Waaqayyoo duratti garuu maal fakkaata? Wanta sagalee Waaqayyoo jiru gochaa jirtaa? Wanta sagalee Waaqayyoo jiru gochaa hin jirtu taanaan otoo of ilaaluu qabna jechuudha hundi keenya of qoruu qabna. Isa caalaa garuu hammam gaafa jaalala Kiristoositti hammam gaafa fannoo Kiristoositti gara jabaanuudha kan nuti aadaafis siyaasaafis haa ta'u garaa jabaannee kan nuti sirbunuuf. Gaafa hammam diina Waaqayyoo taanudha. Gaafa hammam diina hafuura qulqulluu taanudha. Macaafa qulqulluutu warra akkasiitiif wayyoodha. Warra kanaan dura hafuura qulqulluu meeffatee har'ammoo Waaqayyoon ganee isaaniif wayyoodha. Isaan lammaffaa deebi'anii haareffamuu hin danda'anii qalbii jijjiirrachuu hin danda'anidha. Sababni isaas hafuurri qulqulluu isaan gatee deema waan ta'eef. Tarii akkas taate jirta laata ati? Kanaan dura hafuura qulqulluu meeffattee jirta ta'a. Kanaan dura yaada Waaqayyoo keessa jiraataa turte ta'a. Har'a garuu faallaa kana sirbita. Faallaa kana siyaasa aadaa fakkeessiteetu wanta biyya lafaa gochaa jirta. Beekamtii fakkeessitee wanta biyya lafaa gochaa jirta. Qabsoo fakkeessitee wanta biyya lafaa gochaa jirta. Wayyoo kun Waaqayyoon ganuudha, kun Waaqayyoon dhiisuudha. Warra akkasiitiif garuu warra akkas godhanii deebi'anii Kiristoosiin allamaffaa fannisanii jiru jedha. Please qalbii jijjiirradhu dhaabadhutu of ilaali. Waaqayyo kana sirraa hin fedhu. Jaalalli ati dur Kiristoosiif faarfattu suni kana sirraatti hin fedhu. Yoo ofitti deebite gaariidha. Araarri Waaqayyo ammayyuu danuudha. Jaalalli Waaqayyo ammayyuu danuudha. Gaafuma jalqabuu namni gooftaa lamaa fi buluu hin danda'u jedha macaafni qulqulluun. Gooftaa lamaa fi al takkaatti namni jiraachuus hojjechuus hin danda'u. Kaameeraa fuuldura dhaabbannee al tokko gooftaa Yesuusiin jajachaa al tokko immoo sirba biyya lafaa sirbuun gara jabina guddaadha. Miira akkamii keessa gaafa leennu yookiin immoo ilaalcha akkamii keessa gaafa leennuudha kan nuti takka sirbaa takka faarfachaa immoo jireenya jiraannu. Gaafa faarfannu jaalala gooftaa Yesuusiin kan nuti weeddisnu. Akka inni nu jaallate akka inni nuuf du'e jaalala isaati kan nuti weeddisaa jiru. Jaalala Waaqayyoo jaalala gooftaa Yesuusiin weeddisnee kaan immoo utuma takkan turin immoo kaameraatiin TikTok irratti laayivii gallee sirba siyaasaa, sirba aadaa, sirba nama weeddisuu, sirba siyaasaa kan biraa qeequ tokko fuula kaameraa duratti ija jabinaan sirbinaa jechuudha. Wanti naan galle tokko jaalalli gooftaa Yesuus nuti weeddisnu jaalala sobaadha jechuudha nuti keessa jiru. Jaalli gooftaa Yesuus Kiristoos nuti faarfannu suni baay'ee na jaallatta jennee nuti faarfannu suni. Baay'ee naaf hobsita jennee nuti faarfannu suni. Jaalala akkamii naaf qabda jennee nuti faarfannu suni. Otuma takkan ture immoo biyya lafaatti geeddaramee waa'ee biyya lafaatiif sirbinuu jaalala akkamiidha. Bolo tokko waa tokko isinitti hin barbaadinaan. Jaalala gooftaadhaaf jennee ofii keenyas biyya lafaas dhiisuun nutti hin ulfaatu.
Jaalala gooftaa Yesuusiif jennee kan biyya lafaa yoo miti, nama yoo miti, sirba yoo miti, wanta kan biraa yoo miti, ofii keenya ganuu danda'utu nurra jiraata. Hammam gaafa garaa jabaannutu, hammam gaafa duubatti deebinutu fuula kaameeraa dura baannee isa yoo ija jabinaatiin takka sirbaa, takka faarfannaa faarfanna. Kun maal jedhama? Dhugumadha Waaqayyoo Waaqa jaalalaati. Waaqayyoo keessa nama beekaa, namaaf obsaa. Garuu immoo faallaa kanaas Waaqayyoo namatti farada. Waaqayyoo nama adaba. Too filaallee gaariidha. Wanta bu'aa hin qabne biyya lafaadhaaf sirbuu dhiisnee, wanta bu'aa hin qabne fedhii keenya, miira keenya isa ho'ee jiru kana kaameera duratti baanee namoota baay'eedhaaf sababii gufuutu ta'uu baanneeti. Baay'ee kan salphaa ta'e jaalala Waaqayyoo faarfachuutu. Baay'ee kan salphaa ta'e fuula kaameeraa dura dhaabbannee Waaqayyoon jechuutu salphaadha. Malee takka sirbaa, takka faarfannaa faarfachaa baay'ee nama gaddisiisa. Yaa nama bar tokko hafuura Waaqayyoon mi'eeffattee agartee, yaa nama bar tokko afaan haaraadhaanii Waaqayyoon jajachaa, Waaqayyoon kadhachaa, Waaqayyoon galateeffachaa turtee, yaa nama bar tokko faarfannaadhaanii lafti nanaaf hin jette, yaa nama gaaf tokko namni maallaan jedhu sun jedhee Waaqayyoon waaqeffachaa turte, hafuura Waaqayyoo namachaa namni turte. Har'a garuu qaanii tokko malee, sheemii tokko malee sooshaal miidiyaa irratti sirbaa kan jirtu, namoota baay'eedhaaf gufuu ta'aa kan jirtu, hafuura Waaqayyoo kan mi'eeffatte. Har'a yoo deebite gaariidha, yoo qalbii jijjiirratte gaariidha. Waaqayyoon dursi jaallate ammas jaallachaa jira. Waaqayyoon namoota hundumaatiif fannoo qaraanii irratti gatii kaffale, dhiiga isaa dhangalaase, waraansa hamaa waraaname, harki isaa kun horame. Siifidha, namoota hundumaa fedha. Siif garuu wayyoo, qalbiin jijjiirratu taanaan siif garuu wayyoo, yaada keenya geeddaratu taanaan siif garuu wayyoo. Obboleessaa obboleettii akka raasni hin fakkaatiin siyaasni biyyaan jijjiiramaa, ikoonomiin biyyaan jijjiiramaa, bor garuu gaabbuu dandeessa, bor garuu gaabbuu dandeenya. Ija jabinaan fuula kaameeraa dura dhaabbattee, ija jabinaan salfii dhaan qabattee namoota baay'eedhaaf gufuu kan ta'aa kan jirtu, namoota baay'eedhaaf qaanii ta'aa kan jirtu, namoonni baay'een kan sitti qaanaan. Jaalala Waaqayyoo hammam gaafa gara itti jabaattudha kanatti fuula kaameeraa dura dhaabbattee sirbitu. Waldaa keessatti nama afuraa fakkaattee harka kee kaastee ol bal'ifattee ija kee dunuunfattee jaalala Waaqayyoo yeroo faarfattu. Utuma waldaa keessaa gadi hin bahin immoo sirba siyaasa kan biraatiin, paartii kan biraa qeequun immoo kan biyya ho'istu, kan sooshaal miidiyaa ho'istu. Jaalala Waaqayyoo isa keessa, jaalala Waaqayyoo isa dur jilbeenfattee boossuuf, isa imimmaan kee dhangalaastuuf gara jabina kana eessaa fidde? Kana Waaqayyoo sirraa hin barbaadu. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara jabina akkasii nurraa hin barbaadu. Gooftaa lamaaf hojjechuu akka dandeenye macaafni qulqulluun nutti dubbata. Gidduu deemuun immoo hin danda'amu. Yookiin gubaa ta'uudha, yookaan immoo qabbanaa ta'uudha. Hin irraanfatiin, hin dagatiin, guyyaan firdii ni dhufa. Har'a dhaabbadhuutii of ilaalli. Waan gochaa jirtu ofitti deebiitii of ilaalli. Waci kun hundinuu, girrisi kun hundinuu, sochiin kun hundinuu hin darba. Waaqayyo ammayyuu carraa kan biraa siif laataa jira. Waaqayyo ammayyuu sitti dubbachaa jira. Waaqayyo ammayyuu akka itti deebitu barbaadaa jira. Waaqayyo garuu akkasuma ittiin iyyuu jechuudha. Akkasuma ittiin humna nuti ittiin cubbuu bira dabarru nuuf kenneera. Ayyaana kan jedhamu. Ayyaanaan cubbuu bira darbuu dandeenya. Nan dadhabe nan kufe jettee nama tokko yoo qeequu hin dandeessu. Sababni isaas kufaatiin ofuma keetiif jechuudha. Waaqayyo guddina hafuuraa kan biraatti ce'uu keetu inni eegaa jiru ati immoo duubatti deebitee sirba biyya lafaatiin aadaa fakkeessitee qabsoof siyaasa fakkeessitee
Nati sirba sirbitu eenyuun gammachiisu. Dhuguma gooftaa Yesuus Kiristoosiin gammachiisaa jirta sirba sirbite. Sooshaal miidiyaa irratti sirba sirbitee gooftaa Yesuus Kiristoosiin gammachiisaa jirta. Moo biyya lafaa gammachiisaa jirta? Please of ilaali obboleettii obboleessa. Waaqayyo kana sirraa hin jaallatu. Waaqayyo akkasitti faarfattuuf barbaada, akkatti lallabduuf barbaada. Mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Sooshaal miidiyaa irratti mana keessattis bakkeettis haa ta'u sirba sirbitee gooftaa Yesuus Kiristoosiin gammachiisaa jirta moo nama gammachiisaa jirta? Kan ofuma keetiif deeffadhu. Yoo itti yaadne gaariidha. Hundumti keenya na dabalatee qalbii keenya yoo jiran gaariidha. Akka Waaqayyo jiraadhaa jirutti jiraachaa hin jiru. Akka Waaqayyo naaf deddeebi'aa jirutti deddeebi'aa hin jiru. Waaqayyo kana nurraan Waaqayyo akka nuti isatti deebinu, akka nuti hafuura isaa keessa jiraannu, akka nuti kadhannaan jiraannu, akka nuti Baayibilii itti deeguu nu barbaada. Bola tokko yoo ofitti deebine gaariidha.